Ashamaa harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu egaan daawwattoota hordoftoota keenya akkuma beekamutti guyyaa irraa odeeffannoo tokko isiniif maxxansinee turre odeeffannoo san irratti sooshaal miidiyaa kanarratti yookaan miidiyaa hawaasaa kanarratti babal'inaan ammas wanti haasa'amu baay'eetu jira. Wanti haasa'amu kana keessaa wantoota hubannes ni qabna jechuudha. Hamma xumura qophii kiyyaatti yoona hordoftan isa kana hundaayyuu adda baasee kan isinii himuta Reedii Adam TV namoonni chaanaala kiyyaaf haaraa taatan yoo jiraatan subscribe gochuu maatii keenya ta'a isiniin jenna. Innis maal inni guyyaa har'aa waa'ee Abiyyi sirriitti dubbatamaa jira. Osoma waa'een Abiyyi sirriitti dubbatamaa jiru qaamolee mootummaatii fi fuula peejii isaatiin barreeffamni tokkos maxxanfamee jira kan waa'ee misoomaa dubbatu. Haa ta'uutii ammas namoonni hedduu barreeffama isaa sana amanuu hin dandeenye yoo dhuguma kan jiraatu taate gama fuula miidiyaa hawaasaatiin akka nutti as ba'u jedhanii dubbatan jechuudha. So wanti hubanne maalin ree amma asirratti Abiyyi sirriidha jiraachuun isaa waan shakkii qabu miti akka dubbatamutti waan ta'eef maaliif nama tokko hin jira eega jedhee kan dubbatu taate lakki hin jirtu duuteerta jechuun hin dandeenyu. Garuu as keessatti wanti xiqqoo hubannetu jira fi namoonni tokko tokkos xiinxalanii jiranii rakkinni xiqqoollee haa taatu guddos haa taatu masara san keessa rakkinni xiqqoo wayii wal shakkii wayiillee haa taatu akka jirtutti kan hubannu maaliif gammachuun qabu warri miidiyaatis gaafa waan kana ibsu haala gaariin gammachuun qaban maal jechuu barbaadetti Abiyyi hin jiru jechuu barbaade osoo hin ta'in hin jiraa mire wanni tokko masara keessatti uumamaa waliigalteellee haa ta'u waliigaltee dhabullee haa ta'u yookaan immoo haala siyaasa biyyattii tanaatiifis namni godh dhiibaa beektanii aangoo tokkollee yoo qabu wantoota akkasiisaniif waltajjiirrallee haa jiraatanii iyyuu malee wanti xixiqqoon masara keessaa hin dhabamtu kasanirraa hafe jiraachuun isaa shakkii tokko hin qabu. Namni yoo maaliif nama hin jiru taanan wanni du'aan achi taa'u wayitu hin jiru maaliif itti aana jira waan ta'eef biyya mootummaa qabdu takka keessatti itti aanan hanga jirutti wanni takka rakkina hin qabu kun xoorii wayii yookaan waraanni wayii banamee miti garuu ammallee wanni uummanni keenya hin hubatiin tokkotu jira fakkeenya Abiyyi rakkinni wayii osoo irratti kan uumamu taate hanga feetellee taatu gaafa mootummaan jijjiiramu wayii rakkinni biyyattii takka keessatti uumamuun isaan oolu gaafa rakkinni akkana uumame rakkoo guddatu uumamuu danda'a. Oromoon amma Abiyyi yoo du'e yookaan Abiyyi yoo waa ta'e waan boqonnaa fudhatu si'a. Boqonnaan tokko hin jiru. Inumaayyuu gabrummaa irra jiru tanarraan gabrummaa biraatu nu dabala. Maaliif isiniin jedhe? Inni tokkoffaan namoonni siyaasan hidhaman kun sa'aa kanatti kan harka rabbiitii fi harka mootummaa jiran. Inni lammaffaas eegumsa rabbiitii fi eegumsa mootummaatiin jiran. Kana namuu haaluu hin danda'u. Maaliif abbaan kiyya achi dhaabatee eegaa hin jiru. Abbaan kiyya achi dhaabatee eegaa hin jiru. Haati achi dhaabatee eegaa hin jiru. Achi eegaa jiru rabbii fi hidhus mootummaadhuma kana jechuudha. Garuu mootummaan biraa gaafa dhufe yaaduus hin dhibin. Ila biyya takka keessatti hangoonfeete gaafa mootummaan jijjiiramuu fi gaafa sirna adda addaa rakkoon uumamu namni miidhaan jalqaba irra gahu namoota hidhaman jechuudha. Kanaaf miidhamuu fi dhabamuu Abiyyi tasallee hin gammadina. Miidhaa cima ila inni lubbuun jiraate nuti isa ajjeesu wayya diinni isa ajjeesee nuti booda rakkoo keessa galurra inni lubbuun jiraate nu wal mokkoruu isaa wayya. Kuni ilaalcha siyaasaa osoo hin taane akka namaatti gaafa yaadnu jechuudha. Maaliif dhuguma Jawaar jaalatta taanan dhuguma Baqqalaa jaalatta taanan Abiyyi jiraatuun si cinquu qaba Abiyyi jiraatu dhabuun rakkoo isaan mudatu san yaaduu qabda. Kanaaf ajandaa kana dhiifnee keelloo chaalenjii kun akkuma argitan kanaanis keelloo uffadhee jira. Keelloo chaalenjii keenyarratti ajandaan nuuf kenname kana dhiifne. Ajandaan kun badaadha. Maaliif inumaayyuu yoo barbaade mootummaan kun ajandaa jijjiiruudhaaf waan kanaa gochuu danda'a. Qalbii keenya argeera akka waan argine jala fiidu akka waan argine jala facaanu. Ajandaa nuu kennuuf waan kana gochuu danda'an. Taayyeen halkan dhufee waan san barreesseef ajandaa tana nuu kennuuf ta'a. Hin beekamu. Ija siyaasatiin ilaaluu qabna. So keelloo chaalenjiin eegalame kana keelloon kun kan argisiisu bareeduu uffataa osoo hin ta'in yookaan waan addaa osoo hin ta'in namoonni hin hubanne yoo jiraatan akka tasaa hidhamtoonni siyaasaa kanneen akka Jawaar Baqqalaa fi hidhamtoonni qilintoo maakalaawii keessa jiran hunduu uffannaan isaanitti uffisan uffata keelloo kana dheengaddaa guyyaa madhalangaatti argaman namoonni hedduu fakkeenyaaf Masarat Dhaabaa fa'aa fi qeerroo fi qarreen Oromiyaa achitti kan argaman mallattoo kana argisiisaniiti. Nutis mana hidhaa jirra hidharraa hayyoota keenya akka hiitanii fi kan jedhamu chaalenjii cimaan hojjetamaa jira miidiyaa hawaasaa kanarratti. So chaalenjii kana balleessuudhaaf ajandaa nuuf kenname ta'uu beekuu danda'uu qabdan. Amma keelloon kuni
baay'ee tokko diddiimee ture kaleessa osoo kunarra dhufu baate keelloon anuu iyyan fakkeenyaaf jalaan keelloo gubbaan keelloo ifaan kan koo duubatti kuloo kan argitan kuni keelloodha asiinis keellootu jira kaameraa keessan galchine kuloo arguu dandeessani kuloo laal keelloo maaliif chaalenjii fakkeessatumaan bifa danda'uun hawaasa mana hidhaa jiru san sagalee ittiin ta'uudhaaf kana jechuun waan biraati miti uffata bareechee isin argisiisu yookaan isin bareechitanii nu agarsiisuu miti chaalenjichi kun akkuma fakkeenyaaf diddaan gabrummaa amma dura mallattoon akkanaa dhufe inni kun immootu warroota siyaasa keessa jiran akka gannuu dhiifaman akka bilisaan ba'an jechuu argisiisa jechuudha kanaaf ajandaa sun ofirraa dhiifnee ajandaa diinni nuu kennu ajandaa qalaanni nuuf kennu badheedha ofirraa dhiisnee ajandaa ofii qabnu qofatti yoo fuufne gaariidha Oromos akkasitti fayyadna waan ta'eef maaliif Oromoo walirratti duule taanaan yoomiyyuu hin bilisoomu maaliif wal qooda fakkeenyaaf garasitti Oromoo wal qooda garanatti Oromoo yoo wal qoode wal uggurree jirra wal danqinee jirra jechuudha garuu yoo iddoo waliif laanne jechuudha ilaalcha siyaasaa qofaa yoo wal dhiibne rakkina hin qabu ilaalchi siyaasaa abbaan barbaadee siyaasa ofii gochuudhaaf waan hedduu waan gaarii kee qaqqabee dhugaa kee jechuu hin danda'a garuu mootu wal fixuu wal nyaachuu waan hin jirre walitti farrisuu ama fakkeenyaaf haa jennu Jawaar Baqqalaan fa'aa kan hidhamaniif diina waan ta'aniif miti ilaalcha siyaasatiin isaan dhiibuudhaaf waa tokko badii isaanii malee hidhaman Abiyyillee akkasuma jechuudha Abiyyillee ilaalcha ofiisan wanni Oromoon isa mormeef dogongora kana waan hojjeteef nuti isinillee har'a wanni morminuuf waa'ee ajjeechattiin osoo hin taane kan isin injifachuu qabnu waa'ee siyaasattiin jennee waan amannuuf wanni isa waqqasaa jiruu fi kanaaf malee dhimma biraatii miti Abiyyi waan jimma ta'eef yookaan waan biraa ta'eef miti ilaalcha akkanaa dogongoraa kana siyaasa qofaan odoo yaadan qofa wal injifachuu dandeenyu humnaa fi hidhaadhaan wal injifachuun hin ta'u jennee wanni morminuuf isa kanaaf nuti isa morminaan mootu gaafa waan akka ammarraa uumee kana dubbannu maal isa mormirane nuu isa caalaa diktaatara isa lubbuun jiru yoo ajjeefne nuu isa caalaa diktaatara taanee jira wanni morminuuf hin jiru jechuudha so isa mormuudhaaf karaan keenya daangaan keenya kamii kan isaa kamii kan jedhu baalaansii olii gochaa deemuu wayya isinii galee kontaakt inda kontraastii waan jedhamu wayitu jira beektanii duraan gaafa barannu san kompeeriif kontraastii san gochuu qabna kanaaf wanna kana akkasitti akka naa hubattanii namoonni hedduu mootu viidiyoo irratti biltsiginnaadhaati duraanuu si beeknaan jedhanii ani har'as boris biltsiginnas miti dhaaba kamiyyuu miti isinii himeeraan inshaallah abaawos miti kaafaawos miti biltsiginnas miti maaliyyuu miti hanqeerroo Oromooti tasa dhaaba kamiyyuu hin deeggaran dhugaanarraa barbaadda taanaan hojiin koo odeeffannoo nama biraan ga'uudha malee dhaaba kana ol qabee sanga qabu tasa yeroo hin qabu qeerroon Oromoo garuu gaafa rakkoon hawaasa irra gahe rakkoo hawaasa saniin dubbata nan dubbadhaan mallee rakkoo hawaasa ati rakkoo qabadda taanaan rakkoo kee hin dubbadha mootummaan rakkoo qaba taanaan rakkoo isaan dubbadha dhaabni rakkoo qaba taanaan hin dubbadha kun hojii kiyya kanaaf akkasitti kana hubattan isin gaafadha egaan isinitti dheeressee hin jira hamma ajandaa biraatiin yookaan mata duree biraatiin walitti deebinutti keelloo chaalenjii adraa keessan itti fufaa sagaleen hidhamtoota keenya haa dhaga'amu akkasumas qabsoo keenyallee karaa nagayaatiin yoo goone gaariidha kun dhaamsa obbolummaati Reedii Adam TV chaanala kiyyaaf haaree yoo taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a turtiin har'aaf isinii qabnu kana fakkaata nagayaan fayyaa ta'a